Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'uu jedha. Har'a mata duree baay'ee gaarii tokkoon qabadhee isinii fidee jira. Mata dureen kun gorsa jaalalaa. Maaliifini jaalallee yeroo wajjin jiraatan jaalala keessatti jaalala kana yeroo hunda haaromsuun ani si jaaladha, yaada gaarii sii qabaa, akka isi yaadduu fi akka isi hawwititti himuun innillee ammoo akkasumsitti himuun jaalala haaromsaa jechuudha. Namni tokko yoo wal jaalatee yaada ofii walii ibsee rakkinaaf gammachuu akkatti waliin deemu yoo hin beekne jaalalli sun fagoo deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wantoota jaalalaa wal qabatan akkaataa gorsa jaalalaa wal qabatan ka baay'ee gurraafillee sammuufillee jiruuf jireenya keenya hundaafiyyuu tolu gorsoota kan keessaa tokkoffaan namni ati jaalattu yoo fuula sitti guure jarjartee hammeenya isaan dubbatiin boruu deebitanii gaafa walitti araaramtan gaabbii cimaa seenuu dandeetti. Kun jechuun maal jechuudha? Nama tokko nama ati jaalattu tokko jaalalaan wajjin jirtu tokko yoo inni fuula sitti guuree yookaan sitti jijjiiramee jedhe jarjarteetii waan badaa afaan kee keessaa hin baasin. Waan inni akkas ta'uuf sun beekuuf maaliif akkas ta'a jettee baruu si barbaachisaa jechuudha. Sani alatti yoo waan badaa ka dubbattu taate wanni sun gaafa walitti araaramtan gaafa siif inni walitti deebitan osoo akkas jedhu baadhe hoo yookaan ammoo ati akkanaan jette ka jedhu isa keessatti uumaa jechuudha. Kanaafuu yeroo jaalalaa wajjin jiraattan yeroo jaalala keessa wajjin jirtan namni tokko yoo aaree yoo ka jijjiiramullee ta'e tokko jalaa cal'isuun gaariidha yaada jedhu qabaa jechuudha. Kan lammaffaa nama tokkotti nama gaarii of gochuuf jecha hiriyaa kee hin xureessin yoomiyyuu. Gaafa dhugaan baate gaafa isin wal bira jiraattanii si rakkisuu danda'a. Yoo dhugaan sun baate ati nama gaarii of godhuuf jettee nama biraa yoo kadhayxee xureessituu waan hin jirre ka gootu taate haqni sun gaafa ba'e booda si rakkisaatii. Yeroo mara jaalala keessatti dhugaa dubbadhu. Dhugaa dubbachuun gammachuu haga dhumaa sii kennaati. Gammachuun sobarraa maddu soba yoo dubbatte gammachuun sobarraa maddu yeroo suniif malee booddee siin fayyaduuti. Dhugaan atarra dubbattu bultee si boonsitii. Kanaafuu yeroo hunda dhugaa dubbachuu jaalalli keessatti yoo jaalalli waliin jiraattan jaalala keessatti dhugaa dubbachuun waliif yaaduun sobarraa fagaachuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Ka biraa ammoo yeroo jaalala keessa wajjin jirtanitti namni sadaffaan dhufee jettee waan akkanaa jedhe waan akkasii jedhe yoo kasitti mutaate hin amanin. Dhaqiitii jaalalluma kan kee hiriyaa kan kee ka wajjin jirtu abbaa manaa haadha manaa kan kee gaafadhu malee nama tokko waan inni siin jedhe inni akkas jedhe namni tokko jette dhufee waan hiriyaa keetii waan jaalallee keetii sitti hime hin amanin. Boodarratti walitti siin buusuu danda'aati yookaan ammoo si qaanessuullee danda'aati. Kanaafuu hiriyaa kee irraa hubachuu barbaachisaa. Yeroo namni si arrabsu normaalii namni si arrabsu atilleen daddaftee hin arrabsin. Atilleen hin arrabsin jalaa cal'isi. Yeroo ati jalaa cal'ifte ufumaa yoo si arrabsee dadhabee gaabbee ofirraa dhiisati. Kun gorsuma walii galaati. Ka biraa ammoo jaalalleen kee waadaa waliif galtan yoo kan cabsu taate haala mijeeffattee aartee xiiqidhaan atis waadaa kee hin cabsin. Diinummaas hin yaadiniif jaalallee keetii. Boruu cubbuu waadaa keetii kafaluunis dirqamaatii. Kanaafuu jaalallee kee yeroo
inni waadaa cabsee xiiqiin hin barbaachisu jaalala keessatti. Xiiqii qabaannaan jaalalli suni deemee dhumarratti jaalaluma kufu ta'a malee jaalala itti fufiinsa qabaatu hin ta'u jechuudha. Kanaafuu wanni xiiqii jedhamu jaalala keessatti hin dalagu kan jedhu dhaamsa dabarsaa jechuudha. Kan si miidhee haaloo bahuu dhiisuun sodaa sitti hin fakkaatin. Haaloo bahuu fiiguun sin fayyaduuti. Haaloo bahuu yoo dhiiftee gaafa dhugaan baatee haaloon kee sii deebi'aatii jedha. Kanaafuu haaloo bahuu fi xiiqii qabachuu fi fiiguun jaalala keessatti waanuma tokko hin fayyadu jechuudha. Waan bor darbuuf jettee jaalalatti hin qoosin. Bor daldhabuunis jiraachuu danda'aati. Fakkeenyaaf jaalala wajjin jirtu, jaalalli wajjin jirtu yoo itti qooftu taate yookaan itti qoostu taate boru yoo wanni jajjabduun si dhufe akkam godhuu dandeetta. Kanaafuu waan qabdu galateeffadhu, kabaji. Waan bor darbuuf jettee jaalalatti hin qoosinii jedha. Jaalala fudhachuu qofa yaadini oolmaa waan gaafasii oolameef atilleen kafaluuf yaadi. Atilleen kenni fudhu malee jaalala qofa fudhachuuf hin deeminii jedha. Kanaafuu gorsoo babbareedoo as keessaa kana akka baay'ee irraa fayyadamtan abdii guutuun qaba. Marree hordoftoota koo namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoon kun isinitti tollaan ammoo mallattoo like jettu sun tuqaa. Ammoo hordoftoota koo ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarruutti nagaan.